ልጅ ስለሆንሽም ነው እንጂ እኔ በዚህ ልክም ቤቴ ላይ ማንንም ሴት አላሳፈጥኩም እና በጣም ጥሩ ልጅ ስለሆንሽ ነው። እና ዛሬ ቤተሰቦች ዛሬ ሄርሚ እኔ ቤት የምሳ ግብዣ ላደርግልሽ እፈልጋለሁ። እኔና አንቺ ብቻ ሆነን ማለት ነው። ከቆንጆ መሀሎች ውስጥ መካተት አለብሽ እና ቴሌግራም ላይ የሆነ ቦታ ላይ የቆንጆ ግሩፕ አለ። እዛ ላይ አዳርግሻለሁ እና ትሳተፊያለሽ ቆንጆ ስለሆንሽ። Hermelaa walii galaniitidha kan ibsanii faranjiinis keessa jira. Fuula isaanii shaffanatanii totooshiin hojiidha galtuu qabanii qubeellaa irraa baasanii akkasumas immoo Abiraam irraa adda baatamoo miliyoona 1 kaffalta jedhaniini. Garam ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechuun jaaladhaa. Qimamoonni mana madaamii kan dhala namaatiif wanta gaarii yaaddan mara keessaniif nagaan siniif haa ta'u siniin jechuu barbaada. Warra akka barbaaddan wacaa jirtan I don't care nan galchu siniin jechuu barbaada. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi Hermelaan baduu isheetti ifaan harka keessaa qaba. Daanii Meerii bakka giruubiin sun muluun isaaniiyyuu sobanii kan wal lolaa turanii jechuudha. Ifaan yeroo darbe sobeetu daaniidhaan jireenya ruutaa keessaa bahee hin barbaachiftu kan jechaanii turanii jalqaba bilbilaanii walii galanii deebii jechuudha. Fakkeessa diraamaadhaaf nu waraarsii akkas jedhanii yeroo isaan jalqaba deeffana waan haala gaariidhaan haasawaa ture argitanittoo ta'e daanii jechuudha. Ergasii booddeedha jechuudha kan inni yaadan taane fideetoo ture jechuudha. Isa kanaaf iyyuu jechuudha mucayyoon kun dhokachuu yookiin immoo dhossuun isaanii hundi isaaniiyyuu qooda keessaa qabu jechuudha. Ruutaan immoo asifachi kaattee akka saree jechuudha achi dhiifama asii dhiifama kan jechaa turte jechuudha. Sobdee akka waan harka keessaa hin qabne fakkeessuudhaaf ani baduu ishiitti omayyuu harka keessaa hin qabu dhiifama sin gaafadheera miti jechuudhaaf jetteetiidha kan ishiin akkattidhaan qooda kana fiddeetoo dhufteetoo jirtu jechuudha. Amana waan barbaade yoo ta'e Ruutaa fi Abiraam jechuudha walitti deebi'anii wajjiniin hin jiraatan. Ati waaqa jechuu dandeessu. Waan nama of qabe tokko nama qulqullummaaf yookiin immoo hojii isaatii fi amanamummaa ta'eef karaa sirreessa. Isa dhugaan siniin jedhee jechuudha. Jireenya ishee sirreessa. Garuu kana gochaa hin turre isheen qooda biraa taphachaa turte, haaloo irratti ba'aa turte, gowwoomsaanii turte jechuudha. Hermelaan jalqaba isaayyuu jechuudha. Yeroo baay'ee hin barbaadaayi, hin feetaayi. Yoo ati mee barbaaddeetta ta'e ani siif dhiiseen jireenya keessan keessaa nan ba'a jennaan hin barbaadu fudhadhu jette. Amma immoo dhuguma isaaniitti hin fakkaanne beektu Abiraam waan garaa kutatu isaaniitti hin fakkaanne har'a deebi'ee ni galaa boru deebi'ee hin galaa. Garuu immoo ofii isaatiif na kadhata jetteetu ofii isaatiif irra deebi'ee gatii baasee yaada deebi'a jechuudhaan Ruutaan eegaa kan turte jechuudha. Eessayyuu naquu amanamummaatti qabaa jettee jechuudha. Isheenis akka baay'ee jaalattu egaa beekamaadha. Garuu haa ta'u malee mo'amee akka inni galu barbaaddee turte garuu jechuudha. Sana booddee xiiqiidhaan gara qalabatiitti deemame dubbichi. Qalabatiin gaafa ta'ee jedhu daaniin mataan isaa baasii qalabatii kana baasii inni nama gaa'ila qabudha. Inni abbaa mucaatidha. Jedhee dhaadachaa ture namicha yookiin immoo dubartii gaa'ila diidde yookiin immoo jissite jechuudha. Erga kana hundumayyuu ni barbaaddi ta'ee Ruutaan jechuudha. Maaltu akka ishiin jechuudha Finfinnee irraa kaasee jechuudha hanga buttaa jiraatti waraqata jechuudha kilaasarii tokko baattee nafarrame jettee jechuudha oliif gadi kaachaa turte. Eesheedhee farrame. Abiraam gaafa Samanaa isaanii tarsa'u yookiin immoo irratti naafarramii ishiin jechaa turte yeroo baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo 2-3 hin barbaadu hin farramu gaa'ila kana diiguu hin barbaadu jedhees ture jechuudha. Baazawwee jechuudha
erga roobeel fa'i bira edda garaatti baattee osoo hin taane iyyuu dura gaafa daanii fa'i yookiin immoo meeree fa'i biratti baddee iyyuu jechuudha. Ani hin barbaadu gaa'ela akka jigu jennaan Abiraamti didee asirraan ga'ee jechuudha. Achi booda farramee gargar hin ba'anii manatti immoo ishimmoosuma keessaan iyyuu manattan deebi'a jettee manatti deebisee manatti gaafa inni deebisee immoo ishiinii inni cal jedhe guyyaa lama akkamittiin cal jechuu qaba dhufee shaanxaa isaa fudhachuu qaba malee jettee shaanxaa akka inni fudhatee bahu kan taasise ishiidha jechuudha. Osoo yeroo sana cal jettee ofitti qabdee Abrahaamii aniif ati anis haadha daa'imaa ta'eera atis abbaa daa'imaa taateetta jireenyi immoo kan biraa haaraa ta'e waan dhufu miti. Isuma kanatu jiraata isuma kanatu ta'a boruus osoo ati illee narraa adda baate. Kanaaf iyyuu isa darbee hunduma isaatiif iyyuu dhiifama walii goone jireenya keenya itti fufnaa osoo jetteeni Abiraam gaaf sana iyyuu isheedha jechuudha. Gammadanii haala sanadhaan gaafa ishiin dhuftee Finfinneetti deebitu sapiraayiziin addaa ta'ee fi manni bitamee kennamee fi obboloonni isaa wajjiniin utaalanii shuphisaniidhanii as garagaltee jala garagaltee dagana akka sarraatanyaatti jechuudha. Kan biraa haafuu mi'a dhisiifattee udduu qullaa waraabdee hiriyaatti kennitee jechuudha. Doorsisa meeqaan wanti sunis deebi'ee badee jechuudha. Har'a immoo Abiraamittis wanta sana qoricha sana isatti godhan sana inni gaafa keeyyate waan ta'etu uumama ture. Yookiin of wallaalaa yookiin immoo Hermelaa jibbee yookiin immoo hin dhossuu of wallaalchisanii isa sin dhossuu Hermelaa sin dhossuu kana booddee ati Abiraamin hin argattu jedhaniini maraachuudhaaf yaadanii turan. Garuu Abiraam hin miliqe amma mucayyoo ishii kana immoo qabanii dhossanii jechuudha. Doorsisaadha jechuudha kan jiran maaliif jennaani akka ishiin hojii qabdu akka ishiin namoota gargaartu waan baay'ee to'ataniiru hubataniiru wanta ta'eef karaa lolaan osoo hin taane karaa araaraatiin fakkeessanii dhiifama gooneerra nuti tokkoomneerra wal gaafanneerra jedhanii falmuudhaaf jedhaniitu xoofoo kana qopheessan jechuudha. Xoofoo kana qopheessan jechuudha. Inni dhangala'amu nama nan dhangala'a dhugaan siniin jedhe. Ammayyoon milkaa'ee beekaa ammayyoon lafa yaade ga'ee beekaa garuu yeroodhaaf hin deema guyyoota muraasaaf hin deema. Akkuma siniin jedhe yeroo darbee simmiidhuu danda'a waan baay'ee namarraan ga'uu danda'a deebi'ee garuu hin kufa kan ka'u garuu si'idha jechuudha. Si'i galeera inni haaloo ba'u hin milkaa'u. Namni si miidheera taanaan miidhama keessana keessa dhaabbattee waaqayyo yoo kadhatte waaqayyo yoo barbaaddatte ta'e sitti dhiyaata jechuudha. Sii dhufa jechuudha. Sii deebi'a wanta itti dhabde sun wanta itti dhifeete sun sii gala deebi'ee jechuudha. Ruuttaan akka ishiidhaan gallee fi waan immoo akka namni ishee jibbu akka namni waan hundumaan iyyuu ishii bakka wanni ta'atu kan ishiin taasistee jirtu gochaan ishii nama gochaa jirtu kun namni jechuudha akka ishii jibbudha kan ishii taasistee jiru jechuudha. Ifaan har'a bulbultee maal keessa akka ishiin cufte iyyuu beekamu mucaan geeddaramee akkaataa itti naasoof akkaataa obboleessa isaatti ittiin dubbatu iyyuu beekamu. Kaleessa iyyuu jechuudha obboleessa biratti maal gochaa ture fakkeessuudhaaf dhufe jechuudha fakkeessuudhaaf bakka. Ani nan balleessa gaa'ela kana ani obbolee animee jaalallee obboleessa keetiiti ishiin jennaan yeroo darbe maal jedhe nan balleessa gaa'elli kee ittiin fufu isa faana hin jiraattu kanii inni jechaanii ture jechuudha. Akkamittiin immoo ati nama addaati hin bareeddaa giruuppii teelegiraamii irratti iyyuu si dorgomsiisuun qaba jedhee shurrubba shangasifachi qabutti jechuudha. Jalqabayyuu jechuudha. Hermelaan iyyuu ati iyyuu rakkoo qabda jechuudha. Tuttuqamuun qabdu koo jaalattee qabda miti abba manaa qabda miti yookiin immoo bakka kan kooti kan jette qabda maal hojii obboleessa isaatiin akka ittiin tuttuqamte si tuffachuu jechuudha kun akkasittiidhaan si tuffachuu jechuudha bakka. Ta'uun qabaatu ture dhiistaa jetti yoo deemte maal qaba ture garuu gaafa wanta tokko nama mudatu namatti ibsu dhugaan namatti ibsu namatti mul'isu jechuudha. Innaa sossobee maal akka nafaan kaayeyyuu maal akka inni godheyyuu gaaf sana maaltu beekare jechuudha. Amma isaan qabaniitoo dhossaniitoo jiru jechuudha. Innaa yamannanyam jechuudha qarshiyyoo kan falames yoo maal ta'es ni baati homaa tokkoyyuu hin taatu reebuu danda'u hidhuu danda'u akkuma jedhaniyyuu jechuudha. Kun immoo normaaliidha homaa tokkoyyuu miti. Ishiin garuu yookiin Abiraamidhaanis hin barbaadu jettee na hiikuus danda'u sababni isaayyuu immoo kanammoo waliif hubatu jedhee na yaadan Abiraamiif ishiin ka gaafachi baate maaliif jennaan akka rakkina keessa seentee akkas jettee haasofte akkuma Abiraam kana dura jechuudha. Daaniin fidee Hermelaa hin barbaadu ani si faana jiraachuun barbaadu ruutaa faana jiraachuu barbaada jedheeni jechuudha.
mucaan goyoomsee gaa salphachuu irra qaamni koo addabaabayii yookiin oonlaayinii irra ooluu mannaa jedhee akkas jedhee jechuudha. Gaafa sana garuu Hermeelaan hin hubanneeyyu ture jechuudha. Isa kanaafiyyuu ishiis akkasuma gochaadhaafidha malee oma wanti ishiin taatu hin jiru. Yaadda hina namni tokko immoo jechuudha akkatti inni waan tokko namarraan gahee hin callifamuun hin danda'amu. Sababni isaayyuu wanti isaan gochaa turan wanti isaan raawwachaa turan hundi isaayyuu miidiyaa kanarra hooleetoo jira. Miidiyaa kanarra tokkoon taa'eetoo jira jechuudha. Waan ifaan gochaa ture obboleessa ishii bira dhaqee jechuudha mee akeekkachiisatti laate obboleetti kee kana yoo gorfatte deeffatteetta ta'e gorfadhuuti deeffadhu yoo ta'uu immoo baate immoo waan isheerra ga'u teessee ni argita jedheeni itti seerate itti akeekkachiisa laate quba isaatiin xoqqomee gaafa sana jechuudha mucaa sana biraa deemee jechuudha. Kanatti akkasittidhaan biraa deemee jechuudha Efaan jechuudha. Efaan amma tonkolii guddaa kan inni baatee jiru qabamuu qaba baazawii hidhamuu qaba tumamuu qaba isa dhugaan siniin jedhe. Abiraam harka keessa qabachuu hin qabdu hati jechuudha. Ati amma wanta ta'amaa jiru Hermeelaa dhabuutti osoo hin taane lubbuu kee akkatti dhabduuf isaan yaalis irratti gochaa jiru. Cinqatiidhaan isatti qabamtee jirtu yaaddoon isatti qabamtee jirtu waan tokko isaan biratti fakkaachaa hin jiru. Waan tokko isaanitti dhagahamaatu hin jiru. Wanta ati haasawaa turte sun jechuudha. Maali dharee isaanii ati yoo baddes yoo jiraattes keerii tokko iyyuu isaan ittiin fakkaatu jechuudha. Ruuttaas immoo yoo ta'e jechuudha har'a dhala ishiitiidhaaf jechuudha wanti ishiin of eeggachaa jirtu tokko illee hin jiru. Wanti ishiin of eeggachaa jirtu wanti ishiin dhalli koo maal dhagaa maal barachaa guddataa ani kan hin godhu maalidha jettee ishiin of qabaatu hin jirtu jechuudha. Amma immoo namichicha sana bira deemteetti mitiire bakka inni immoo jechuudha waan ati godhu tokkoffaa sin barsiisu. Akkati of qoxxobdu akkati of qabdu sin godhu afurichi jechuudha. Maaliif si dogoggorsiisuu si xureessuudha kan inni barbaadu jechuudha. Innaa yamaannanyaam jechuudha. Wanta ta'umu waliin ni ilaallaa kan akka kiyyatti har'aan argamtii hin dhufte eenana mana erga gaafa inni kootu sin affeera jedheeni affeerra taasiseesiti Hermeelaan gara miidiyaa hin dhufne isa kanaafiyyuu jalqabayyuu jechuudha kaleessayyuu Abiraam egaa daaniin waan baay'ee gochaa ture sadhamuudhaan malee ifaa bira dhatte ifaadhaan fidi jettee morma isaa qabuu qabda turte. Isaan nati akkatti hin gowwoomtu kunii fi nati akkatti galalaafummaan kee jechuudha tasgabbiin kee kun amma irra darbe dhugaan siin jedhe baay'ee nama jibbisiisan hin barbaachisu wanta akkanaa hin barbaachisu nama nan kabanye hin kabaju nama iddoo naaf hin qabnani sekendii tokkittiidhaaf iddoo qabaachuu hin qabu. Egaa rabbi eenyuuf jechuudha namni yoo na kabajedha. Hermeelaanis akkasidha wanta tokko yaadaan furmaata itti laachuudha kan ishiin barbaaddu hin ariifattu. Ji'a saddeemmoo wanta edda dhuftee guyyaa gaafa tokko wanti hin taane afaan ishee keessaa bahee hin beeku amma danda'amaa ta'etti nama faana haasoftee walii galuudha kan ishiin barbaaddu. Dubbichi garuu akkasumatti karaa biraa deemaa jira wanta ta'eef jechuudha. Gaafa Hermeelaan akkana baate ani yoo fi Abiraam aafu malee jechuudha eenyummaa kee yookiin immoo namummaa kee kabachiisuun dirqama guddaa sitti ta'a jechuudha. Abbaan barbaadde dhuftee lafa akkas irratti hin dhiine akkas amsi kiyya akkana.